Yooyaa ashama harka fuune ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hordoftoonni Oraazii Shoo akkam jirtu naa qabdu isiniin jecha har'a waan dhaamsa muraasa dhaamsa hedduu waan nama gaddisiisu hedduutu uumamee teenyatuun dhuma hin qabdu beeytanii kalee hayyoonni Oromoo gootonni Oromoo nyaata nyaachuu eegalan jennee daqiiqaa takkaaf otuu nuti isinii galee waan Rabbiin namaaf kenne galata galchuu qabda Rabbiin nu gargaaree hayyoonni teenya nyaata eegaluun kana jechuun ammoo waan hedduu waan nuuf hundaan beeyna tanaaf ammoo Rabbiin galateeffanna otuu xiqqoo gammachuu sanirraa hin bahin ammallee waan nama gaddisiisu hedduu dhageenne waan yamanitti ta'e an akka dhuunfaatti wanni kun anaaf it's personal an akka dhuunfaatti ilaala waan kana jireenya baqaa sirri beekaa hidhamuu sirri beekaa waan hedduu keessa bayas ga'e an akka dhuunfaa kiyyaatti karaa yeroo biyyarraa baanu Suudaan deemnee Suudaan irraa Liibiyaa rakkinaa hamatti ture manidhaa kee turre yakka wantoota biyya nagaa hin qabne keessa yeroo deeman waan namarra gahu waan hedduudha kanaaf it's personal anaaf akka waan narra dhuunfatti narra gaheetti feel godha irrafnee daguutuu jeeqamaati bule biyya seerri hin jirre keessatti jechuun biyya jeeqama qabdu keessatti abbuma argessi ajjeesa ijoollee boombii irratti darbanii nama so anamma kanaafillee kana qofaafillee miti wanni kun ammallee ijoollee dhumaatiif deemtu jira waan kana akkamitti gogsuu dandeenya otuu biyyattiin biyya mootummaa nagayaa otuu qabaanne mootummaa lammii isaatiif yaadu otuu qabaanne akka mootummoota biraa fakkeenya amma lammiileen biyya biraa kayaman keessa turan hundinuu baafamaa turan jechuudha ijoolleen tun haga hidhatti darbaman turanii hidhaarraa nu baasaa lagannaa nyaataa hunda godhan odeeffannoo akka qabnutti boombii irratti darbee namni sammuu qabu nama najjeesu jechuudha garuu ammoo namni jireenya kana beeku ana akka dhuunfaatti akkuma isinitti it's personal akka dhuunfaatti haasawa waan kana waan narra gahe waan beekuuf jechuudha har'a waan kiyyaa haasawuu hin dhufne garuu ammoo hin hubadha sirritti wanni kun anannatu keessa akka nama waan kana keessa jiraatee dabretti jechuudha rakkinni kun akkamitti dhufa ijoolleen tun akkamitti biyyaa baatee achi geette jarana karaa kana deemuudhaaf mee waan dhuunfarraa isinitti obboleessummaan kiyya tokko dhiyooma sana natti himne waan takka bahee eessa dhaqaas Jibuutii jira maallaqa ergii jedhee natti bilbila eessa deemuuf beeyta akkana Suudii deemuuf akkana duuba jalqaba maaliif natti himin osoo manaa hin ka'inii jedheen beeyte jireenyi biyyaa ulfaataadha hin beekama maaliif natti himini jedheen maali afaanumaan bare obboleessu an saantimii takkasitti dargu jedheen amma Jibuutitti yoo maallaqa itti erge gara baharaa deema bahara sanuu carraa qabaattee darbitee Yaman Abdulqawwii namoota akka Abdulqawwii miliyoonota jira kasi qabee maallaqaaf jecha qaama kan keessa cicciru even waan nama saalfichisu waan dubbachuufillee namatti ulfaatu Oromoo hunda keessa jira warra ati bahararraa buutee si qabanii maallaqa biyyarraa si ergisan jechuudha maafiyaa saantimii akkasitti hin erguu jedheenan achi booda deebii jedheen gara biyyatti birrii si erga dibeetii meeqana achi booda biyya deebi jireenyi biyyaa ulfaataadha tokkoffaa ammallee maatiin ilmaan keessa waliin mari'adhaan amma maatiin gariin yeroo ilmi isaanii bira jiru sumna ittiin kennan saantimii takka garuu ammoo yeroo ilmi isaanii biyyaa bahee bakka baharaa maal jiru bakka seenanii maallaqa fudhan waan garaa nama nyaatu namni tokko biyyarraa ka'ee Suudii gahuuf karatti qabamee maallaqa karaa kanatti baasu Suudiyyuu seenuu rabbumatu beeka 50% 50 gadi lubbuun jiraatanii achi gahuun achi qabamtee faa hidhamte
hojiiyyuu dhokattee hojjetta. Maallaqa akkanatti karaa seeraan alaan baasu kana osoo dhaqee paaspoortii baafatee seeran deeme maallaqa hagas ga'uu hin baasu jechuudha. Maatilleen ilma keessa waliin gadi teettanii mari'achuu qabdan. Anammallee ijoollee hedduu ta biyyarraa baatee Yaman iddoo biraa mana hidhaa jirtu Saudi Arabiyaa ummata biyya ijoollee biyya jireenyi baqaa an isinitti ma jira waan dhuunfaa kiyyaanarra gaherraa waan takkaaf lama isinitti ma an rakkoon eessarraa nu eegaltee matammaa irraa nu eegaltee Suudaanitti tumamaa baanee waan hedduu ture. Yeroo wayii mana hidhaa tokko keessatti gara nama 238 immoo ijoolleen gaafas waliin turre har'as ima jiranii namni kun qaami isaa cittaahee geenee du'a hawwine jechuudha. Du'a hawwine. Yaa Rabbi maaltu biyyaa na baase. Hangas takka ture waan kana sirritti hubadhaan. Ijoolle Suudiin ilmaan Oromoo kun har'ayyuu biyya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti daaramaa jiran. Namni tokko isaan garagalee ilaalaa hin jiru. Mootummaa hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Siyaasadhaaf nama 200 fuudhanii namni gara nama 18,000 namni mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru. Biyya nagaa hin qabne Yaman. Somaaliyaa kee dabartee bahara ceetee Yaman kee baatee gaara kee Suudii seentee achiyyuu qabamuu dandeetta jechuudha. Warri achi jiruyyuu Suudii nama akka jirtuun ijoollee hidha nama waraqaa hin qabne guuru jiran. Lakkii yoo ijaarana lubbuun jiraachuun waan takkaadha jechuudha. Lubbuun jiraattee maatii kan kee bira jiraachuun beela biyyatti. Waan dandeettuun biyyatti tattaafattee of jijjiiruu hin dandeetta. Naaf gala kana namni hedduun hin hubatu. Bahara kanatti akka hin deemne. Lakkii an biyyaa bahuu barbaadaa yoo ka jettan taate ammoo maallaqni karaa kanatti fixan seera qabeessan paaspoortii baafatanii deemuu hin dandeettan. Nama karaa baharaatti deemuuf ta'e namuma hiriyaa kennaa tokko kabeeynu mari'anneeni deebii jenneeni akka inni maallaqa gahaa qaba beeytanii paaspoortii baafatee karaa seera qabeessatiin amma dalagachaa jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaa maatiin ilmaan keessa waliin bal'inaan haasawa. Ilmi keessan achumatti dalagaa ijoolleen biyyaalleen achumatti waa dalagachuu yookaan ammoo yoo lakki biyyaa bahuu qabaa jettan maallaqni isin karaa baharaatti baaftan xayyaaraanuu isin oofa. Kana isinii dhaama. Maddi ijoolleen dhumte anamma maaliifii personal akka dhuunfaatti wanni kun waan narra gahee fi hin beeka cinqaa san boombii namni nu bira dhumaati reef akkanatti laalaati as geenne ani isinitti ma waan keessa baane as geenne waan san am biyya Jarmanii tana dhufee yeroo Xaaliyaanii seenuu gara 3 moo akkana yeroo lafarra tarkaaf waan bishaan irra jiru natti fakkaatti. Hin sodaadhafaa gizagarii. Osoma deemuufaa waan baharra ija dhufaa ibsa sammuun tiyya fayyaa nan qabdu ture. Waan baay'ee hin beeka Liibiyaa fi Yaman takka yeroo amma abbu margi kanarraa qabeessiidha. Waan achi kuuleen achi maallaqas hin beeka waan kana. It's personal for me. An akka dhuunfaatti waan narra gaheef haasaa waan kana. Akka dhimma dhuunfaatti ilaala. Akka waan ana mataa kiyyarra gaheetti. Wanni guddaan maal? Waan kana maddarra anarrallee ijoollee wal guurtee biyyarraa bahu jirtu hedduu informe ijoollee hiriyoota hedduu qabaa abboo obboleessi kiyya tokko beekta akkanatti taree maali? Dheengadduma osoo gara Jibuutii deemtu ijoollee gara nama 12tu dhume beelan. Kan nuti hin dhageenye meeqa? Jara lubbuun jiraachuun waan takka. Lubbuun jiraachuu waan takka. Lubbuu teessan hin qisaasina. Biyya ambaatti hin deemina keessattuu biyya Arabaa baddeerti Saudiin akka durii ijoollemmaan warrummaa waraqaa achi keessaa qabuyyuu jibbee keessaa baafachuu jira. Ganaa bahara deemanii amma daa'im mucoo takka fa'aa argee ture amma bishaan danfaa kana waliin
yaa obboleeyyantii lubbuu teessan hin qisaasinaa. Lubbuun jiraachuun gaafatti du'a hawwee jira akka dhuunfaatti. Du'a hawwee beekan Liibiyaatti. Yaa Rabbi maan ajjeefne hin ulfaata. Wanni hunduu akka yeroo biyyaa bahaniiti. Lubbuun gaafa itti yaa Rabbi maal qabu osoo aayichoma tiyya bira taa'e aabbichoma kiyya bira taa'e jarummaa luka dhiqe jettee gaafa itti hawwitu jira jechuudha. Lubbuun ilma namaa tun qaaliidha jaaran ofitti hin taphatina. Warri du'e silaa mootummaa hin qabnu jechuudha. Kun ifa mootummaa hin qabnu. Lammiileen biraa kabaja qabanii Liibiyaa makanatti yooma yeroo nuti Itoophiyaa jennee himannu haalli isaan itti nu ilaalan gaarii miti. I think biyyoota Arabaa biraatti illee haalli itti baddee jirti jechuudha biyyattiin. Lubbuu teessan du'atti hin oofina. An gorsa obbulummaa isin hima. Dhaamsa kana waliif dabarsaa. Namni biyyaa boo barbaadan namni karaa Suudii deemnettan Suudiin kaduriiti miti baddee jirti. Kanaaf obboleeyyantii lubbuu teessan hin qisaasinaa. Warra du'eef Rabbiin haa araaramu. Ijoollee boombiin itti darbamtee lubbuun hafan bira haa dhaabbannu. Obboleeyyantii warri lubbuun isin baate jannatul firdawsi Rabbiin isin haa qanannisu. Wanni guddaan garuu warra dhabneeti. Warra hafeeoo akkamitti hambifachuu dandeenya? Siyaasan Itoophiyaa sun haga qulqullaa'utti jijjiireenyi ilmi namaas akka fooyyetti sirraa'uu hin danda'u. Maaliif yoo siyaasan biyyattii baddee hojii dhabdummaatu baay'ata waan hedduutu wannaa jedha beektanii. Kanaaf Rabbi siyaasaa biyya teennaa nu haa sirreessu. Biyyi bakkuma jirtanitti abboo bar biyya jechuun at least kophee xaradee gaya amma gariin an amma duraan gaafa biyya jiru lafa bunaa qabnaa lafa qonnaa qabnaa waan tan hin hojjedhu jechuun waan hin hojjedhu takkaa jechuun diqqeen numarraayyuu kaasee waan kana hin fedhu hojjechuu. Amma garuu jechuudha otuu biyya jiraadhe amichuun yeroon duraan if jalaa gube sun nan aarsa. Otuu carraa hojjechuu jechuun otuu carraa waan meeqa hojjechuu lafa bunaa lafa qonnaa waan kanneen ittiin deemu. Amma garuu osoo biyya jiraadhe lafa akaafee buna qabnu hojjedhee lafa halkanii guyyaa hojjedhe maaliif asitti illee akka itti maallaqi dhufu waan beekuuf jechuudha. Wanni hunduu lallaaftuu miti. Kanaaf abbaan Rabbi isinii mijeesse amma namni gariin kama waan hedduu qabu otuu hojjechuu danda'u waan biyyaa san tuffatee biyyaa baha jechuudha. Jarana lubbuun jiraachuu waan guddaa lubbuu teessan waan hin taanetti hin oofina. Waan baay'eellee silaa dubbachuu kee deemuu fedha. Oromoo asumarra gabaabsa biyyaa bahuun salphina biyyaa hin bahina. Obboleeyyantii warri wareegame Rabbiin jannataan isin haa qanannisu. Ulfaadhaa galatooma.